jimmaa takka anatu isiniin jedhe maaliifi dhugaa isinitti himaan osoo dhugaa saba Oromoo taate osoo dhugaa Oromoo qulqulluu taate deebisee waan akkasii kaleessan dubbatu deebiseetiniin yaa Oromoo dhageeffadha ani jabaa godhee isarraa haasa'uuf hin dhufne nama godhee mucattii daalattii tanarraa haasa'uu hin dhufne jabooma isaatiif isarraa haasa'uu hin dhufne ani ijoollee bilchiginnaa hunda keessaniif dhaamsa isinii dhaama yoo qabdan qabu yoo qabuu baattan waan rabbiin isa godhu arguuf teessa mucaa kana yoo qabattan qabadha yoo qabattan qabadha warri afaan koldaa qootaniitiin afaan akka kiiloomeetira 9 isin bal'atee waytii rakkoon namarra ga'u iyyitan osoo nagayaan inni jiru kana nurraa qaba sheerii godhaa biraan gaya kun isa dhumaati ergaa kiyya ka isa dhumaati waan inni kaleessa haasa'e dhageeffadha hayyoonni inni jimma keessaa maqaa dhahee waa muraayyaa abbaa mancaati ustaas Ahmaddiin Jabali sheekolee ulamaa'onni guyyaa har'aa kana gadi bayanii maal jedhaa jiran namni Oromoo ajjeesu namni sirna Oromoo kaleessaa nurra deebisuu barbaadu xilaata keella jedhaa jira raayyaan abbaa mancaa sa'aatii kanatti Ahmaddiin Jabal sa'aatii ammaa kanatti akka jedhaa jira Shee Alii Suufiyaan Ameerikaa keessa taa'ee imimmaan gadi naqee wayita kaleessa akkasitti booyu maraateetii miti fayyaa dhabeetiiti miti dhiiga ilmaan Oromoo biyyatti jigaa jiru ka mootummaan kun gadi rafaa jiru kanatu isaan boochise maaliif ilmi Oromoo du'aaf booye namni kun jimmaa miti inni kun mucaan kun jarana mucaan kun naafxanyaa keessaa yuu badaasan ilma Minilik diqaalaa kolkoleedha Abdishaa Wallaggaa Minilikii gurraacha dhugaa isinitti himaan dhiiga isaa keessa Oromummaa takka hin jirtu isaaf Abiyyi Ahmad bakka arginetti dhiiga isaa dhuguudha amma booda bakka argannetti dhiiga isaa xuudhee keessaa goyshinee achi darbuudha dhiifamni takka hin jiru amma booda dhiifamnummaan takka nuti saba Oromooti jennee wayita nama tokko mastanqaqaa itti kenni deengadda ijoolleen dhiifama isaa goote yoo badii isaa kanarraa sirraa'u jedhanii aforra deddeemanii cinqanii hudduu isaa muddanii hafuura keessaa kutanii gadi furan kaleessa Facebook irratti bahee nama 5,000 laale namni 5,000 sun akka waan Facebook irratti dhufee isa waliin ummata Oromoo ajjeesuu itti fakkaatee Facebook irratti bahee ani goota jedhe ani gootummaa tiyyaan isin harkaa bahe jedhe ani jegnummaa kiyyaan isin harkaa gale jedhe ana jegnaanoo jedhe ya kuulloo jegnaanoo jedhe ani kuulloo jegnaadha jedhe kuulloo goota jedhe ani goota kuullooti jedhe isin harkaa bahe jedhe nama 10 nama 30 na dhuftan isin harkaa bahe jedhe fuula hidhattanii natti dhuftan jedhe akka dubartii akkuma dheengadda fuula hidhatanii si dhufan guyyaan lammaffaallee sitti dhufuuf jira har'aati mana bakka mijjeeffattee haala tolfattee amma booda arguu hin danda'an amma booda namni na qabu hin jiru amma booda namni natti dhufu hin jiru waan barbaade godha akka barbaade dubbadha abbaa barbaade aduu ka du'aa jiru Oromoo miti ani saba Amaaraati ani naafxanyaa qulqulluudha afaan Oromoo dubbadha jettee gadi baatee Facebook irratti kaleessa dubbattu san warri gaafa dheengaddaa dhufee mataa kee keessa funyaan keessa quba si kaa'e sun ammas deebi'ee quba funyaan keessa si kaa'uun hin oolu gurba har'aati bakka mijjeeffadhee naafxanyoota tiyya biratti deebi'ee namni na informeeshina kennee na qabsiisu hin jiru namni bootaan galu kana dabarsee kennu hin jiru kanaami kaayoon kee wallaahi billaahi bakka amma galtutti illee abadan ilmaan Oromoo jalaa iman baane eddoo feete gali bakkee feete qayyaradhuu gali jechi ati kaleessa jette ana garaa guututti Amaara ta'uu kee qulqulluu 100% itti amana ati jimmaa wayitiittuun dhalanne dhugaa sitti maan jimmas miti ilma Oromootillee miti ati walaayitaa naafxanyaa qulqulluudhaati Abdishaa Wallaggaa anatu gadi qabeesiin jedhe gadi qabeesitti hima namni dheengadda wayitatti rukutamte mucaan kun Oromoodha baga najjeesinii baga dhiifama gootanii fi biraa deemtanii jennee wayita ilmaan Oromoo dhiifama si ummata si ajjeesuu dhabe san galata galfannu ati deewa sirreeytoo fi diqaalaa akkanaa hattuu kolkolee tana wallaahi billaahi bakka arginetti amma booda mucaa kana rahmanni hin jiru abadan wallaahi wa billaahi Abdishaa Wallaggaa garaa kee muradhu atillee garaa kee muradhu takka galtee lammaffaa iman galle abadan sii kakadhaan takkattii tala galtee lammaffaa hin galtu osoo balaan rabbii gadi buute iman galle ta amma achi tana baatee jirta akka marattu ta awwalaa tana baateemi as deebiteetiniin akka waan raayyaan naa dubbadhu siin jedhe akka waan Ahmaddiin Jabal naa dubbadhu siin jedhe ustaazota kamtuuyyuu gadi bayii naa dubbadhu siin jedhe hayyuu kamtu salphisee agarteet gadi baatee sabboontota Oromoo jeetu gadi baatee aktiivistii akka anaa Facebook irraa dhufe jettaa gurbaa eenyuun aktiivistiin akka keetii ka Facebook irraa dhufee biyya bulchuu deemaa jiru
mee naaf himi tokkochum Jawaar Mohammad fi deebisuu yaadde Jawaar Mohammad aktiivistii akka kedii godhuu yaadde Abiyyiin Ahmad ka ati hudduu jala bantu kuni gaafii Jawaar Mohammad gaafate takka deebisuu hin danda'u gaafii takkatti barumsa Jawaar Mohammad itti dhama'ee umrii isaa guutuu barate Abiyyiin hin baranne ati Jawaar Mohammad aktiivistii Facebook asii fakkaate moo nama biraatiin jechuu jirta sil aktiivistii akka anaa Facebook irraa gadi buustanii jala deemtan jedhe Jawaar aktiivistii Facebook ati Jawaar Mohammad aktiivistii Facebook asii fakkaate viidiyoo inni ittiin eebbifame yuunivarsiitii Kolooraadoo keessatti eebbifamee waggaa isaa guutuu xumuree sartifikeeta qaqqac godhee si jala kaayaa bar Jawaar kolkolee tultulla hattuu akkanaa tan amma achi iman warkaan baane qabamnaan hin galtu gurbaa amma achi wallaahi anatu siin jedhe amma booda rabbiin qeerroo harka si buufnaan warra dheengadda hafuura sitti kute san harka si buufnaan hin galtu gurbaa hin galtu waan galee gala malee hin galtu abadan kana qurxii beekatis dhugaa sitti maan jala sararee adii sitti maan iman baane amma booda ilmaan Oromoo harka iman baane bakka feetetti gali haraa yoo Itoophiyaatti har'a ganama Abiyyitti bilbilattee tiraanspoortii sii buudhanii dirree xayyaaraa si keessanii gara Itoophiyaa si safarsiisan hayyee taate iyyuu dubbiin wannummaan ati barbaaddu sanii gara biyyaa galtee ummata Oromoo basaasuu ummata Oromoo ficcisiisuu ummata Oromoo ajjeesisiisuu wallaahi garuu biyya Suudii san keessatti har'arraa kaafnee si jala buunee si hordofna abadan hin galtu ati gurbaa amma booda si qabnaan illee akka dheengaddaa san eebate rabbitu na baase hafuuratu natti cite hin jiru wanni akkasii hin jiru ati diqaalaadha ati Oromoo miti ati naafxanyaa qulqulluudha ati Amaara wasaka sareedha garaa sii laafanii kana najisa ilma namaatii miti ati sheexaana Oromummaa takkan qabdu ummata gandummaa wanyaachisuudhaaf osoo hayyuun kiyya tuqamu jedha ilma haadha Raawu Ahmadiin Jabal kee qofaa miti raayyaan abbaa mancaa kee qofaa miti ustaazonni Jimma keessa dhalatan Jimma bakka bu'anii wasakitti ganduwaana akkatti isiin gandummaa facaaftu tana kuulloodha Abdishaa Wallaggaa kuulloo Oromummaa takkan qabu jaran bakka agartanitti dhukkee irraa kaasa sirriitti barbaadamuu qaba sa'atii ammaa kanarraa jala buutanii barbaaduu qabdan mucaan suni wallaahi billaahi Abiyyii keessaa qulqulluu naafxanyaa akka Abiyyiiti mee waan inni kaleessa haasa ilaala hayyoota bakka kootii nama arrabsu jedha eenyutu Ahmadiin Jabal arrabse himi meenaaf Oromoo ta'eetiniin eenyutu Ahmadiin Jabal arrabse eenyutu raayyaa abbaa mancaa arrabse eenyutu ustaazota Jimmaa arrabse ustaazonni Jimmaan qofa bakka bu'anii diqaala wasakaati diqaaltittiidha ijoollee dheengadda dhiifama sii godhan bakka dhiifama gootaniifi bakka nasbee isaan balleeysinii bakka irra kuttaniifi nam tokko badii isaa irraa hin sirraa wajenne ati Jawaariin gad deebistee aktiivistii akka anaa ka feesbuuk irraa biyyatti gale jette naatu bada sharmuxaalij Jawaar aktiivistii akka keetiitii biti bar nadhoo Jawaar barumsa qaba sartifikeeta isaa ittiin qaba barumsa ittiin baratee eebbifameeti mee Abiyyi Ahmad ati jala hudduu erbitu kuni sartifikeetii isaa takkanaaf dhiyeessime mee takkatti sartifikeeta Abiyyi Ahmad naa dhiyeessi Jawaar bar nama yuunivarsiitii keessatti baratee eebbifamee seeraa yuunivarsiitii addunyaa keessatti qulqulleeffamee nama siyaasaati hayyuu siyaasaati jedhamee barateetiniin saba isaa hojjechuudhaaf gara ummata isaatti ta'ee deebi'eedha ati ammoo as deebistee aktiivistii akka anaa jettaa hin saalfattu ammoo Jawaariin Abiyyitu biyya deebiseetta diqqo mallee sheemiin sin qabu hayyoota Oromoo Abiyyitu biyya deebise Abiyyiin hudduufiitu biyyatti hin deebisu hudduufii bakki inni kaa'uun beeku ilmi haadha Raawu kuni wasaka akka keetiiti diqaalaa kakaleessa guyyaa kaleessa sheekolee Harargee keessatti baddee isaa keessatti ilma namaa awwaaluu nama deemanitti dhukaasanii rasaasan sheeka imaama kaleessa ajjeesan san Abiyyiin ajjeesaan jiru jettaa ibaatee ilma diqaala feesbuuk irratti as bayeetiin hin jarana mucaan kuni nama 5,000 isa laala bakka namni 5,000 isa laalu kun leenca kenna jabaadhu Abdishaa Jaynaa yaa Abdishaa goota way sabboonaa kenna Abdishaa si malee hin qabnu way kuulloo kiyya innaati bada wallahi billahi amma boodan galtu qeerroo harka abadan natu siin jedhe gurba amma booda hafuurri sitti citee hudduun jalaan si baatee funyaaniin si baatee iman baane abbaa amma booda iman baane gurba hin galtu amma boodan harka hin galtu siin jedhe bakka intee Abiyyiin nama ajjeesaan jiru eenyutu nama ajjeesaa jira Jawaartu mana hidhaa keessa taa'ee nama ajjeesaa jira akkamitti Abiyyiin nama ajjeesaan jiru jetta warree jala deemtanii akkiftanii naataachuun libda sharmuxaa idis bayazii diqaala kulloo wasaka tana dii ilmaan haadha salte baalagee mara jala deemte dhugaa isinitti himaan amma booda Abdishaa Wallaggaa rahmanni takka siin godhamu rahmannummaan takka akka korbeessee horee akka korbeeyyii hoolaa
mukatti siidhanii si bira ta'anii achitti galgalaa ganama viidiyoo kee waraabanii feesbuuk irra gadhiisuudhaan akka siitan mukatti siidhanii si bira ta'anii wasaka akka teetii tana laa udaani ati udaan akka teetii tuni namni si haala maasii godha namni yoo si ilaale namni kumni kudhan yoo si ilaale maasii godha kumni kudhan ati nama kuma kudhanii yoo si ilaale waan si waliin dhufee qabsaa'u si fakkaata waan ati albaatu si ilaalaa jira uummanni Oromoo maal albaa gurbaan kolkoleen kuni maal albaati daalattiin tuni maal albaati zariin kuulloo naaf xanyaan tuni jedhanii bifa kee waan ati fakkaattu si ilaaluu jira malee way abdishaa kiyya goota way forofaayil irra fotoo kee kaawwadhaa way goonni akka abdishaa wallaggaan jiru way Oromoo mata ijoollee koo rabbitu labaase akka xiqqootti innaatin libda amma booda wallaahi hin galtu amma booda hin galtu dhiki kaamii hudduu kee keessa si cafacafuudha huddurra si waraanuudha akkasii kana hudduu keetirra akkana cabsi godhuudha hudduu keetirra laal ilmaan haadharaawu hin jirtanii namnummaan tokkochi hin jiru dheengadda kaleessa Harargee keessatti Abiyyiin Ahmad ilmaan meeqa gaxxarage Arsii keessatti nama meeqa gaxxarage mucaan kun Facebook irratti ba'ee Abiyyiin nama takka najjeefne Abiyyiin namaan goode aktiivistii akka kiyyaa Facebook irraa fiddanii Abiyyiin wada darsiftanii jira wallahi billah hudduu teetirra akkanatti hudduu teetirra si cafacafuudha hudduu daarii hudduu keetii ilma haadharaawu ati amma bootaa mijjeeffatteeni bakka mijjeeffattee jirta namni si argu hin jiru achitti bootaa tolfatte haala mijjeeffatte namni si argu hin jiru si duubaan heexaa si duraan heexaa kaameeraan si dura jira achirratti baatee goonni akka abdishaa wallaggaan jiru zarraaf liqa qany nama 5,000 si laale kaleessa nama 5,000 mee bakka ati seentu si laalla kalma haadha jala dhufe diqaala ilmaan Oromoo biyyatti cabsiisaa Jawaarii mana hidhaa keessa keettee aktiivistii akka kiyyaa jettaan mee maal beekta mee natti beekti maal beekta bada diqaala yoo Oromoo charachartee gurgurte malee yoo Oromoo jimmaa way jimmaa koo waan Ahmaddaan Jabarii dubbadheef natti kaakanii way jimmaa koo waan Awwaayee Raayyaa Abbaa Macaa dubbadheef natti kaanii way jimmaa koo ilma haadha salee diqaala jimma bakka hin buutu ati kolkolee jimma maali jimma Raayyaan irra gadi ba'ee maal barreesse laaltee Raayyaan Abbaa Macaa Shee Aliyyi Suufiyaan Ameerikaa keessa taa'ee maaliif akkasi boo'eeta yaa rabbii du'a ummata kennaa kana rahmata nuu godhe jedhee maaliif imimmaan buusee boo'a sheetichi maa suni jimmaa miti ati jimmaa kam keessa dhalatte kurba jimmaa kamii baate ati mucaa jimmaa kamii dhufte jimmaan ati addatti nutti tumi tami biyyi biraattu jira jimma tanu beeynu ta Oromiyaa tanu malee jimmaa warra abdishaa wallaggaattu jira yaa Oromoo mee naafi maa ilmaan Oromoo isin jimma ta biraattu jira jimmaan nuti beeynu tamaarra hayyoonni ustaazonni teena marti isaanii gadi bayanii mootummaa kana du'aayiidhaan karaa danda'anii waan maraan bira dhaabbataa jiran kana jimmammaan inni natti mutami jimmamma hin haqqisin rabbi si haa dabarsu hin haqqisin ilma haadha raawu zaaraa sanyii waroo zaaraa ilma haa fakkiyuu siin jedhan naa shibbada shaarmuxaa ishee tich muxxee haadha keetii keessa lixi diqaala jimmammaan mucaan kun natti mutami jedha bar jimmammaan ati waamattu qeerroon jimmaata ati waamaa jirtu tun tami hayyoonni jimmaata ati irraa dubbataa jirtu tun tami ati hayyoota jimmaata akka irraan dubbataa hin jirtu Abiyyi Ahmad irraa dubbataa jirta dhugaa gadi baasii lafa kaayi Abiyyiin gadaayii akka keetiiti waliin si awwaalla ilma haadha raawu siif Abiyyi bakka takkatti qabbarra ati garuu Abiyyi dura qabbaramta Abiyyi dura boollatti si qabbarra si boolluu qonnee ilma haadha sale boolluu qonnee osoo ati jirtu si awwaalla osoo ati jirtu indee jaalattee osoo hin ta'in dirqamatu si awwaala kaleessa gadi baatee goota taate abdishaa wallaggaa jeknaano nama kudhan harkaa ba'e ka fuula hidhatee dhufe harkaa ba'e oma takkana godhuu hin dandeenye ammas yoo dhufan harkaa baya wallaahi hin baatu amma booda harkaa hin baatu mana arabaatii miti osoo ati mana kudhatan jala seente boolla seennee si baafna mana arabaa feete seeni manuma arabaa feete seeni mana arabaa feetetti yoo dhokatte hin baatu amma booda abadan hin baatu kurbaanu jala aga Abiyyiin dhiiga ilmaan Oromoo akkana gadi naqumo wallahi abdishaa wallagga anaa miti namni dheengadda baga rabbiin si baase siin jedhe anaa miti har'arraa kaasee xilaanni kee tokkoffaan ana guyyaa har'arraa kaasee ati zaalima wayiti ati Oromoo miti ati jimmaa miti ati naafxanyaa qulqulluu ijoollee jimmaa ijoollee nagayaa balleessuuf hin deemin wallahi billahi ati jimmaa mitiin kakadhaa jimmaa miti jimmaa biraa yoo qabaatte nutti himi jimmaan biraa yoo jiraate lafa nuu kaayi sheekoleen si caala beekumsa qaban ka si caala dandeettii qaban ka si caala waa beekan ka umuriidhaan si caalan har'a gadi bayanii saba Oromoo bira dhaabatanii maaliif du'a sabni kiyya maaliif du'a ilmaan Oromoo
maaliif duuti hayyoonni Oromoo maaliif hidhamaayyuun Oromoo jedhaa jiran jimma kana malee kabiraa kamiiti jimmaan nutti moo hedduu kami jimmaan Sheek Aliyyi Suufiyaan imimmaan gadi naqee booyu namni sun dhalataa jimmaati raayyaan abbaa macca maal jedhe waan inni irra barreesse laala Ahmaddiin Jabal laala waa takka badii takkaayyuun qaban namni jara kanarratti Ahmaddiin Jabal ka jimmaatii miti jaran Ahmaddiin Jabal jimmaan bakka hin bu'u raayyaan abbaa maccaa jimmaan bakka hin bu'u hundi isaanii Oromoo qulqulluudha bakka fedhan deemanii saba fedhan keessa saba Oromoo kutaa 11 keessa deemanii jiraachuu danda'a gurbattiin Abdishaa Wallaggaa jettanii sun wallahi billahi Oromoo miti Oromoo wallahi wabillahi isinii kakadhaan Abdishaa Wallaggaa ka isin jettan kun Oromoo miyyuu miti malee Oromummaa takkattiin qabu an dheengadda yaa banii Aadam gaafa mucaan sun akkasitti hafuurri cite dhiifamaa baga rabbi si baase mucaanas beete gaafa jedhuun san mucaan kun keessatti quuqama sabaa qaba dogoggoruma wallaalummaa isaa Facebook irra taa'ee iyya malee Oromoodhaa ka jedhu garaa kiyya keessatti yaadeetiniin akkas jedha wallahi annama Abiyyii daggafu tokkocha rahmata akka namni godhuuf hin barbaadu tokkocha kaleessa gadi bahee waan jedhe beeytanii hayyuu kiyya nama arrabsu jedhe hayyuu kee eenyutu arrabse ati hayyuu eessaa qabda raayyaan abbaa mancaa bakka siin bu'u diqaala Ahmaddiin Jabal bakka siin bu'u wasaka ustaazni jimma keessa dhalate bakka siin bu'u ati ilma sareeti sarerraa dhalatte namarraan dhalanne anatu sitti masi sarerraa dhalatte bakka feete jiraadhu Abdishaa wallahi billahi har'arraa kaafne si hordof bakka feete gola feete keessa jiraadhu gurbaa way gadi baatee dalagachuu dhiisa wallahi bakka ati galtu ammas hin arganna mana jijjiiratte ta'a wallahi billahi Oromoo jalaan baatu wallahi billahi hin kakadha qeerroo Suudii jalaan baatu hin kakadha gurbaa wallahi hin baatu qeerroo Suudii jala qeerroon guyyaa takka si qabde lammaffaa si qabuun isii nafu si galee qeerroon guyyaa takka si qabatte lammaffaa si qabachuun nafu sihii guyyaa mara akkasitti shugguxii kana isinii qopheesse kanatu isinii qophaa'e takkasitti naqee si balleessa sihii jedhu hagana si deebifte qeerroodhaan amma hin baatu osoo bakka kan rabbi buute amma booda abadan hin baatu hin baatu dhugaa sitti baani wallahi hin baatu Abdishaa Wallaggaa hin baatu bakka feete seeni samii keessan mana ijaaradhu gurbaa samii keessatti yoo jireenya barbaadde har'arraa tikeettii muradhu gara Itoophiyaa gali har'arraa sa'atii ammaa kanarraa tikeettii kee murattee gara Abiyyii keetii gara biyya basaasii jimmatti gali Su'uud Arabiyaa keessa jiraachuun kee amma booda hadhaadha jireenyi kee Su'uudii keessatti hadhaa dhandhamuudhaan jiruu takkan qabdu biyya san keessatti daqiiqaa ammaa kanarraa tikeettii muradhu imbaasii Itoophiyaa dhaqi gara biyyaa ofirra wallahi carraan ati qabdu carraa takkattii tana qofa osoo bakka kan rabbii fuute osoo naafxanyaa miti zarii Daani'el Kibriit barbaaddee biratti galte osoo zarii Biraanuu Naggaa barbaaddee biratti galte osoo zarii Joonii Maanyaa barbaaddee biratti galte Oromoo jalaa hin baatu jechi ati kaleessa jette garaana kute'an Jawaar Muhammad aktiivistii Feesbuukaa gootee mi'ati Jawaar Muhammad aktiivistii Feesbuukaa gootee miti Jawaar aktiivistii Feesbuukaatii miti Jawaar barumsa qaba baratee yuunivarsiitii keessatti akka ilmi namaa tokko baratutti eebbifamee xumuree saba isaatiif as bahe aktiivistii Feesbuukaatii miti washoodhaati ijoollee jimmaa miskiina walitti hin dhayin ijoollee jimmaa jettee akka nama raayyaa dubbatuu fakkeessitee akka nama Ahmaddiin Jabalii dubbatuu fakkeessitee ijoollee miskiina rakkoo keessan galchi yaa ilma saree ijoollee miskiina rakkoo keessan galchin warri Abdishaa Wallaggaa ati goota way Abdishaa Wallaggaa goota bar jegnaano wandino leenca haati teette Abdishaa bravo aiso gaddamaa sii godhan gaafa ati shilingii deebite diqqoma rabbi na baase ijoollee koo way ijoollee koo hafuuruma na cite ijoollee koo daqiiqatti ni nyaattee dhabde ijoollee koo maasii godhan mee namuma tokkocha waasii godhinatti himi way tarakkoon sitti jabaattu way jimmaa koo waan ana Ahmaddiin Jabalii dubbadheef akkasina godhan way jimmaa koo waan waa'ee raayyaa dubbadheef akkasina godhan way jimmaa koo naayin waan akkasiin dalagu ati raayyaa bakka hin buutu Ahmaddiin Jabal bakka hin buutu Abiyyii bakka hin buutu naafxanyaa kolkolee wallahi wabillahi ijoolleen Su'uud Arabiyaa jirtan sa'atii ammaa kanarra dachii seenaa samii seenaa kuulloo kana bakka inni galu barbaada dachii seenaa samii seenaa kuulloo kana bakka inni galu barbaada mucaan kuni Oromoo miti jaran mucaan kuni Oromoo miti annamni kumni kudha yoo na laale waan hin taane dubbachuun qabu isinitti himnee jedha paartii feetan deeggaruu mirga keessanii garuu nama du'aa jiru kana osoo argitu bakka ajjeese inni hin ajjeefne kaleessa itti dhukaasanii imaama onnee kanarra dhaanii ajjeesan suni
Gama akkasiiti bar nasbeen tee dheengadda gamsi jabaatte. Nasbeen tee dheengadda wayita akkasitti ijoolleen hafuura sitti kutte san haga nasbeen tee si jabaatte ergite hafuura kan jedha bara akkana olii gas soqaa sanumaayyuu badii gara naannaa dhufitti akkana mil'atee soqa bar akkanatti soqaa viidiyoo waraaba. Nasbeen teetii fi tasheeticha kaleellee tokko sheeticha kalee baddeessaa keessatti rasaasatti dhayanii ajjeesanii fi nasbeen teeta suudii keessatti ummanni si muddee qeerroon si hafarsitee daqiiqaa takkatti hafuura sitti kutte suni saniin garaagarummaa takka hin qabu. Ati garuu baga as baatee oromummaa kee wakkatte dhibbaan dhibbatti amma booda namni garaa siilaaf hin jiru si argannaan uf eeggannoo cimaa godhi. Wallaahi billaahi uf eeggannoo cimaa godhi oromoon amma booda sii rafee hin bulu abdishaa wallaggaa. Wallaahi wa billaahi. Wallaahi waqasaman billaahi bayaa galakee dhuufuu ati dhuuftu qoranna amma booda dhuufuu ati gootee sirraa baatu akka namni nutti himuu barbaanna dhuufuma kee qeerroon suudii keessatti bifa kanaan dalaguu qabdan mucaan kuni oromoo miti mucaan kuni oromummaa sin qabu xilaata oromooti kaleessa dhiiga ilmaan oromoo biyyatti jigaa turanii san osoo argu as bayeetiniin samii seenaa fasaamullaa nuun jedhaa ture as bayee fasaamullaa jedhee bara fasaamullaa isin hundi keessanuma takkan fiddan jedhe isin harkaa ba'e gootummaadhaan jedhe fuula hidhattanii dubartii fakkaattanii natti dhuftan jedhe numatu fuula hidhatee dubartii sitti fakkaatee dhufaniitu maal sihii dhiira ofiin jedhu sihii shugguxii qabu san surreetti si fincooysifte qeerroon surree teetitti fincooyte ati ka dhiirummaa qabdu jarri shinshinii godhatanii dhufanii ati surree godhattee teettaa maa ofirraan baasin hayyee afaanitti namni akkasii waa dubbatu hin jiru garuu ati goota jarri shinshinii godhatan fuula hidhatanii dhufan haa fuula qullaa godhanii si dhufanii barbaadda haa fuula bananii si dhufanii barbaadda hin jiru koo waan akkasii ati eeshii surree godhatte dhiira akka jaraati maa ofirraan baasin maaliif akkasitti hafuurri si cite maa namuma tokkoof lama boksiin dhooyteetiin hin likkiin galchin maa shugguxii teessaniin hin ajjeesin meetiree shugguxiin keessa dhaqe gootummaan keessa dhaqe yookaan anatu surree hidhata anatu goota ginnoota fakkaattanii natti dhuftanii ginnoota fakkaachuu miti ati ginnoota sodaachuun kee tokko fafa caalu jarri uffata ginnootaa uffatanii nutti dhufanii jettan jarra uffata ginnootaa dhufan ginnoota sodaattan jechuudha gaafa akkasii baratti dubartii sodaatte dhiiraa miti gaafa dubartii jetteen jedha saniin dubartimatu hafuura sitti kutee jechuudha obboleessa kiyya dhiiratuyyuu hafuura sitti kutee osoo hin taane dhalatu shinshinii godhatee dhufee hafuura sitti kutee ati osoo abbammaan arge uffata uffatee sitti dhufee hin dheessitaa jechuu kana booda hin dheessita kanaafi wallaahi amma booda gurbaa ati nam tokko maal jedhaan beeytani abdishaa kenna isoo gootaati abshirsi afoo jirra wallaahi afoo hin jirtan dhugaa isinti maan wallaahi billaahi nam tokko abdishaa wallaggaati homaan gootan rabbii kiyya kakadhaan hin kakadha homa takka hin gootaniif rakkootti isa oofaa jirtan osoo xiqqoo qalbii qabaattanii gorsuu qabdan mucaa kana mucaa as bahee ilmaan oromoo osoo dhiigni ilmaan oromoo lafa gannaqamu kana ilmaan oromoo xiqqeessu kana warri har'aas baatanii abiyyii riphee kana waliin dhaabbadhu gadi bayii jawaar xiqqeessi jawaar aktiivistii feesbuukaati jedhi jawaar dandeettii wayiituun qabu jedhi jawaar barumsa wayiituun qabu jedhi jawaariin abiyyitu biyyat deebise jedhi hayyoota kana guutuu abiyyi biyyat deebise abiyyiin nama takka biyyatti hin deebisne nama takka qabsoo oromooti kakaleessa abiyyii bakka saniin gahe qeerroo fi qarreen dhiiga isaanii itti wareeganiiti malee abiyyiin ahmad qabsoon isaa takka bakka saniin ummata oromoon galchine jawaar qabsaa'ee ofii isaati biyya bilisoomsee abiyyii kuulloo kana ergamaa naafxanyaa kana nama godhee as baasee akka inni muummicha ministeeraa ta'u namni godhe jawaar muhammadi ati kanaan dura abiyyiin beeytu gurbatti daalatti abiyyiin beeytu ati kanaafuu yaa oromo amma booddee abdishaa wallaggaa ija abiyyi ahmadiin laaltanii laaluu qabdan xilaata oromoo tokkoffaadha atis gurbaa nasbee ta'e akkasi jabaattu agartee miidheengatti si agarree bar viidiyoo kee guutuu lafaa qabna haga du'a sodaatullee si agarree haga umrii dheeraa jiraachuu barbaaddullee si agarree garuu boolluu dachii jala qotadhu dachii jala gali boolluu samii keessa qotadhu samii keessa gali wallaahi billaahi warri dheengadda hafuura si kute sun ammallee sitti deebi'ee dhukkeetirraa kaasuun isaanii waan hin oolle kana qabadhu gurratti si calawu bakka feete gali mana feete qayyaradhu yoo barbaadde shurrubbee biratti gali doktor shurrubbee biratti gali suudii jiraa miti isin lachuu bakka takkatti dhukkee isinirraa kaasani isin lamaanuu bakka takkatti ila akkatta mallattu bakka takka dhaqa qormaa yaamee wal gurmeessaayyuu wal gurmeessaatiinuu qophaa yaamee wayita deemta wal gurmeessaa deemame si shurrubbee warri suudii jirtan namni biltsiginnaa taatan guutuun bakka takka deemame waan isin gootuun argitan ilmaan oromoo mee deemaayyuu dhugaa isinitti maan abdishaa wallagga adda isaa teettanii nimi warumaayyuu guuraa deema
an dhugaa isinitti mawaan ilmaan oromoo daqiiqaa takkatti likkii isin galchiti qeerroon oromoo daqiiqaa takkatti hin fudhattan deematillee waliin shurrubbe yoo barbaadde rakkoon takka hin jiru gobii ta'a nama yaafadhaa deema likkii isin galchiti qeerroon likki daqiiqaa takkatti la sakandii isinitti hin fudhatu abdishaa wallaggaa qofa osoo hin ta'in yoo barbaadde shurrubbee bira galuu dandeessa mana shurrubbee dhufanii siifi shurrubbee illee bakka takkatti dhukkee isin irraa kaasa amma booda qeerroon rahmanni takka siin godhamu gurbaa kanaafi ummanni oromoo ijoolleen takka namni oromummaa qabdan namni sabni keessan ka biyya du'aa jiru karaa isin nyaatu mucaa kana jala deemtanii bravo goota koo leenca koo warri jettaniin isinumatu du'arree keessa kaa'aa jira mucaa kana isinumatu rakkotti oofaa jira isinumatu salphisaa jira isinumatu akka inni addunyaa kanarraa boqatu godhaa jira eddoon inni jiraatu Suud Arabiyaadha bar biyya nasbeen namaa keessatti bilaasha Suud Arabiyaa nasbeen namaa bilaasha nama si ajjeese hin beeytu nama waasi godhe hin beeytu nama rakkoo sirraan ga'e hin beeytu ebalutuun ajjeesettee himachuu hin dandeessu sini galee biyya akkasiisan keessa taa'ee gurbaan gadheen kuni goota koo abdishaa wallaggaa jegnaanoo si malee hin jiru way indee jimma bara nama akkamii qaba seeta qoota ka dhugaa gootummaa qabu ka saba isaatii dhaabbatu akkasii kan osoo hin ta'in ergamtuu tultullaa gara deemtuuf gara dhaabattu hin beekne akkasii kan osoo hin ta'in jimma ilmoo seeraa qaba oromoodha jimma yoomuu oromiyaa keessaan baatu ati waan biraa achi dhiiftee Ahmadiin Jabal Oromoo irraa baasuu deemta raayyaa abbaa macaa Oromoo irraa baasuu deemta hayyoota kana gaafa Oromoo keessaa baaste eessa geessuu edda bada duuba Ahmadiin Jabal jimma bakka hin bu'u raayyaan abbaa macaa jimma bakka hin bu'u ka Oromoo muutuuti ka Muslima guutuuti ati jara kanas baastee ofitti dabaluu barbaadda bada baandaadhaati baandaa liji gadhee haadha raawu hattuudhaati waa'ee jara kanaa amma booda hin dubbatin waa'ee hayyoota jimma keessaa hin dubbatin hayyuun kee Abiyyii tokkocha qofa hayyuun kee ka atirraa dubbataa jirtu Abiyyii Ahmad qofa waa'ee Abiyyii keetii dubbadhu garuu wanni takka wanni ati hin daganne qeerroon kaleessa qabee hafuura si kute ammallee pilaaniin akkasitti bayaa jiru quba qabaadhu warri dheengadda akkamitti dhufan garamiin dhufan samii gadduudhanii dachii ol yaa'anii wallaalee jettu suni wallaahi na ala bushtak abu shaklak gurba na ala bushtak abu shaklak ummak zaatu na ala bushtak wa abu shaklak wa ummak zaatu kullum daaraa si goote ammallee si qopheeti qeerroon abadan si jalaa hin galu funyaan doomaa keessan keessa afaan doomaa san keessa si dha'uun jara waan hin oolle mallee abadan kan abdii irraa qaba qeerroo abdii irraa qaba ilmaan wasaka akka keekiti isa jala yaatee goota abdishaa wallaggaa hayzoo abdishaa keella si duuba jirra koottaa yaaddu koottaa guuradhuu deemii wayita deemtu bakka baatu maratti uf jala nambisiin gadhee si jala deemtu tasiin goota jettu san wal guuradhaa yoomiyaa deema wallahi billahi akkana gadi alanshee lafa sinnaka keerroon alanshee isinummaan addan deemin dhugaa sitti maan nama si waliin jiru maraa qabadhuu deem wayta dalagaa deem wayta manaa baatu ufin dagatin sakandii takka ufin dagatin ati akka Abiyyiitti xilaata qabdam nama si nyaatu waliin beeytu an simatti malaal akkana adii sitti ma nama si balleessu waliin beeytu nama dhukkee sirraa kaasu waliin beeytu akkaataa itti dhukkeen sirraa ka'u waliin beeytu daqiiqaa takka ufin dagatin gurbaa daqiiqaa takka ati Abiyyi Ahmadiif ati tokko bakka argamteetti irmijjaan sirra fudhatama bakka si arganitti amma booda Oromoo jalaa ba'uu hin dandeessu Abiyyiin xilaata Oromooti bar Oromoon kutaa 11 osoo argate Abiyyi har'a xabbafatee nyaata si ammoo qallaaliidha Suudii jirta na fakkaate Suud Arabiyaa jirtaami hin baatu qeerroo Suudii jala osoo balaan rabbii buute qeerroo Suudii jala hin baatu abdishaa maal jedhe gurbaan kun naan jedha yoo jarri torbee tana keessatti mucaa kana dhukkee irraan kaasin maal jedhe gurbaan kun naan inni maal jedhe beetani wanni kaleessa Facebook irra ba'ee caffaruuf maali beetani mana jijjiirate jedha bakka duraan galu san irraa ka'ee eddoo birii lixe naafxanyaa bira galee shurrubbee bira galee ugur qayyarate bootaa amma booda na arguu hin dandeessu namni na himu hin jiru wallaahi billaahi si argatte mallee Oromoon abadan bakkuma ati jirtu san si bira jira ollama kee Oromoon qulqulluu walii amma bar gaachena ati osoo bakka kan rabbi buute bakka Oromoon hin jirre dhaquu hin dandeessu bakka Oromoon hin jirre dhaquu hin dandeessu bakka Oromoon jirtu dhayxee Oromoon sin saaxille hin jirtu kanallee qabadhu muca bakka Oromoon hin jirre dhayxee Oromoon sin saaxille hin jirtu Oromoon si hin saaxille hin jirtu kanaafu wannummaan ati fiddu takka illee hin jiru waan takka illee hin jiru kana bar dubbii dhugaa walitti himna dubbii haqaa walitti himna ati mana jijjiiratta bakka jijjiirattu san Oromoon akkamitti hin jirre salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh habibi jirta akkamiin baayitii naa ergi jennaan si erge mee waa'ee abdishaa kanarratti warra abdishaa
warra Oromoo deeggarumee yaada kee cak godhime. Galatoomi carraa naa kennuu keetiif sadarkaa kanatti hamma yaada keetiif na fudhachuu keetiif baay'ee galatoomi siin jedha. Dhugaa si himuudhaaf namni mucaa isin irratti tarkaanfii fudhate tokko keessaa nu fa'a qeerroo gurmeessuudhaan nuti isaa irratti afmak kenna wanni nu barbaannu dhibbarraa dhibbatti wanni nu barbaannu dhiiga kenna kan nama lafa yaa'aa jiru hayyoota kenna kan mana hidhaa keessatti darbanii wanni nu barbaadaa jirru yeroo har'aa kana malee shufuroomoo re'ee arabaatii jitu biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti siyaa galtu laal afaanin itti qaa'inami dhugaa isiniin jedha isinis hedduu galatooma warri biyya faranjii kanarraa hedduu sagalee nu ta'aa jirtan nu akka qeerroo Suudiititti laal siyaa ajaa'ibu nu akka qeerroo Suudiititti tarkaanfii irra fudhatuudhaaf qophiidha har'a ta'ee jaalatanii jibbanii waliin hin teennu waliin hin dalagannu waliin hin nyaannu siyaa galtu laal dubbinaaf makkeen kuni maaliifi nuti akka isinuu dubbataa turtan akka hayyuun dubbataa turetti gandaa waliin qoodinaa nuti jimma keessaa namallee ni qabna lafallee ni qabna gootallee hayyuullee ulamaawotallee baay'ee qabna sigalee kanaafuu jimmaan ni kabanya ni jaalanna garuu maqaa jimmaatiin ganda jimmaa maqaadhaanii hayyoota isaaniillee ulamaawota isaaniillee maqaa xiqqeessuudhaaf ijoollee shufuroon kun har'a badhaadhina jedhanii badhaadhina asirratti baatanii yoo kennan nageessami haga nuti gaffuunee irra deemnu haga birillee fi jinniin tuni dhuftee mana arabaa keessa anyanyanyay jedhanii iyyan gaafa nu yeroo mucaa san harka keessa galfanne yeroo san mucaa san matarraa gaffalan dhusan eessa jiran eessa turan siyaa galtu laal dubbiin inki jibali fi malee jarri isaa waa godhuufi miti akka itti maa mucaa kana namni waa godhaafi jiru jiru sila gorsuu qaban malee haizoo du'ii jechuun itti jiranii barra ati dhaabbadhu namni tokko akkamitti ol ka'ee hayyuu tokko hayyuu Oromoon qabdu tokko osoo biyyatti uummanni Oromoo du'aa jiru osoo biyyatti nama ajjeesaa bayisi waliin jirraa goota keenya jedhanii dheengadda gaafa isa mataa keessa falatanii hafuurri keessaa citu san nam tokko gadi bayee uma takka isaan goone Oromoon har'as waliin jirti kanaafi wal gorsuun barbaachisaadha malee isa ibiddatti oofutti jiran ibidda keessa kaa'u jiran mucaa akka inni dafee addunyaa kanarraa dhabamu godhutti jiran an akka kiyyatti kana yoo yaada biraa qabaatte itti dabalii bakka si baasa. Dhugaa keeti nuti tokkoffaa wanni nu barbaannu maali beektaa Ahmad dhugaa siin jedhaan nu har'a yeroo ummanni isin har'a ijoolleen qeerroon akkana jirtan tun qeerroon osoo waraanni waraane imimmaan hin boonne dhiirri dhiirummaa dhiirri rijaalummaa qabdu yoo dhuftee har'a foon dhamti oromummaa itti dhagaamee oromummaa dhiini oromoo kun isaan laalessee imimmaan booyan wallahi hedduu takka ofi qaanfanna beeytanii boo'uun keenya garuu oromummaafis dhiirummaa dhabneetii miti beekumsa dhabneetii miti ofirraa dhogguu dadhabneetii miti wanni ifasii ta'uu qabu guddaan keenya har'a ulamaa'onni keenya wallahi imimmaan boo'u jiran dhugaa siin jedhaan imimmaan boo'utti jirra dhugaadha wallahi boo'uun keenya maaliif ree oromummaaf jechuudha Oromummaa fi malee namni waan birii boo'u hin jiru galatoomii ulfaadhu yaada baay'ee bareedaadha fayyaa naa ta'e nagaa keessa naa jiraadhu. Kanaaf jabaadha isinillee itti fufaa. Ayyee. Yeah. Ayyee. Sigaltee namni abdii shafalachiise tokko keessaa ana abbaan fedhaa amanu abbaan fedhaa dhiisu isaa miti ammas fakkaattota isaa ta'isatti sagalee taatu mana keessatti hiitu tana guutuu guursisuu teennaa jechuudha kana guruppii itti hiinee irraa hojjetaa jiru. Ifarraa ifa akkanuma siin jedha yaada narraa fuudhu keetiif galatoomi gara yaada keetiitti cehi kanuma siin jedha baay'ee galatoomi. Ayyee irraa baafadhu fayyaa naa ta'e habiibi jabaadha. Ayyee.
akkas ilmaan oromoo kanaafi namni mucaa kana jala deemanii hayzoo jedhuun kuni isa balleessuudha dhugaa rabbiitti isa balleessuudha kanaaf ana akka kiyyatti inni nama sirraa uumiti inni oromummaa takka hin qabu oromummaa takka illee hin himatu oromummaa waan jedhuuf keessaa hin qabu wata gara kamittuu of keessaa takka hin qabu kanaafi uf eeggannoo cimaa isa barbaachisa uf eeggannoo cimaa isa barbaachisa invaayitii warri barbaadan invaayitii naa ergaa achi isinii achi deebisa invaayitii naa ergaa isinii deebisuu danda'a nama takkaaf lamarraa yaadan fuudha namni invaayitii jettan sagaleen hin sirraa waan amma isa waliin haasa'aa jiruu fi hin sirraa daqiiqaa muraasa booda kanaafi namni invaayitii barbaaddu naa ergii invaayitii isinirra fuudhuu danda'a sagaleen hin jiru sagalee iraaran sagalee akkasi kanaafi uf eeggannoo cimaa isa barbaachisa dhugaa itti hima bakka deemuutti bakka ba'uutti bakka galuutti uf dagachuun qabu xilaata ajaa'ibaa qaba kanaafi imeesii deebisaa seenetti invaayitii yaada nama takkarraa fuudhee halo maa dukkana keessa teettare Mabrati tinjiro salaam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me yaada maalii qabda me yaada kee gaggabaabsii ibsadhu. Waa'ee Abdushaadhaa dubbataa jirta miti. Abdishaa kana maali kanaan dura akkuma argitan kana rakkoon irra ga'ee deebi'ee ammas as deebi'ee hayyoota keenya xiqqeessu jira namoota silaanu jaalannu ammallee jarri kun beekumsa qabanii hattuu dheedhee nama arrabsu jira. Me yaada kanarratti ati nama isa deeggarus yoo taate nama Oromoo deeggartus yoo taate yaada kana gabaabsii warra si dhageeffatuuf. Ani nama Oromoo deeggaru garuu mucaan kun dheengadda dhuguma rakkoon irra ga'ee ture. Ammas itti deebinee gorsinee akkanis irratti gochuutu gaariidha moo mucaa kana bakka argitanitti ajjeesaa bakka argitanitti waraanaa jechuutu dhiyaatame akkuma keetti. Ana akka kiyyatti ati nam tokko yoo jalqaba si rukutee si bira deemu uf eeggannoo si kennee jira. Si ajjeesuu namni danda'u tokko uf eegi obboleessa kiyya nuti si balleessuu sin dandeenya jedhanii yeroo si bira deeman kana si kennanii jiran. Yoo ati sanirraa sirraa hubaatte as deebitee ilmaan Oromoo osoo nama du'aa jiru argitu ajjeesaa jiru jawaarii miti mootummaadha. Osoo kana beeku rakkoon takka hin jiru fasaamullaa jedhee as baheetiin jawaarayyuu miti. Mee nama abbaa Ahmaddiin Jabal tuqee agarteeti. Namuma raayyaa abbaa mancaatiin tuqee agarte. Kanaafi nuti gaafa nama tokko itti dhaydheetiin rukutanii bira deeman nasbee isaa dhiisanii mastanqaqaa jechuudha uf eeggannoodha. Sanboota ishii carraan Oromoon qabu maali mee akkam godhuudha jettate akka keeti. Ana akka kiyyatti mucaan kun nama hayyuu Oromoo arrabsuuf sirrii miti. Abbaa fedhe paartii fedhe deeggaru paartii kafaa'u keessaa dhufee hayyuu tokko yoo xiqqeesse sirrii miti. Badhaadhina keessaa dhaqeessa hayyuu tokko yoo xiqqeesse wanti kun sirrii miti. Garuu deemiti rukutiirra ofitti qabnee nama dhaga'u qaba. Namni kun yoo dhaga'uu dhiise nama dhaga'u qaba. Kanaaf mucaa kana ofitti fuunee gorsaa jettee atis ergaa kan kee yaada kan kee dabarfachuu qabda malee qeerroon Suudi Arabiyaa keessaa dhaqaa dhahaa yeroo jettu dheengadda yeroo dhaqanii dhahan mucaa kana ajjeesuudhaaf dhaqani garuu akkuma inni jedhe nama sagaliin dhaqani garuu mucaa kana ajjeesuuf dhaqani malee dubbatti deebi'i beekaasi dhiifne jedhanii harka isaa qabanii gorsa kennanii fi hin deemne. Mucaan harkaa bahee jennaan akka itti rukutanu akka itti ajjeesanu dhabanii deemani. Galee gorsaafi miti jechuudha kan jarri dhaqan ajjeesuu dhaqani harkaa bahee miti. Okkee eeganni harkaa bahee gorfadhaa yaa ilmaan Oromoo ijoollee keessan gorfadhaa jedhi malee qeerroo Suudi Arabiyaa ajjeesaa gaafa jettu qeerroon nama ajjeesuu dhufu kunis akka ofii du'u beekamaadha kun. Ati gaafa nama tokko ajjeesuu deemtu ofiis akka duutu beekuun dirqama. Lubbuun immoo harka Rabbii jirti. Kanaaf bakka jirru maratti walitti ka'aa, wal dhahaa, wal reebaa, wal ajjeesaa jechuun wal gorfadhaa yookaan wal laaluma ta'uu danda'a. Beekumsa isaas ta'uu danda'a. Wal gorfadhaa otu jette irratti tola. Anamma asirratti jechuu yaadni kee sirriidha. Bakkee wal gorfatan wal gorfannee jirra. Yeroo Abiyyiin nama ajjeesaa hin jirretti deeggaree jira namni kuni. Kanaan duran beeyta seenaa mootummaa Tigraay fi ilmaan Oromoo jidduutti raawwataa deeme. Abiyyiin amma akkasii jedhe yoo ilmaan Oromoo biyyatti du'an, yoo imaamni biyyatti du'u, yoo haati daa'imaa biyyatti ajjeefamtu, yoo mucaan kun as bahee Abiyyiin nama takkan ajjeefne jedhu duuti sirriidha. Nuti isa ajjeesee yoo du'e homaa miti anaaf fakkeenya akka kiyyatti.
Innis Immoo- nama ajjeesuu irraa immoo dura deebi'aan jiru, uummannis isa ajjeesuu irraa deebi'aan jiru. Akkuma ati jettee yookaan isatu nama ajjeesa yookaan namatu isa ajjeesa. Hin beekamu kun sirriidha. Garuu nuti duuti yoomuu nurraa dhaabataa hin jiru. Biyya keessatti nurraa dhaabataa hin jiru. Warri biyya alaa taa'ee biyya namaa keessa dalagata dhufellee mootummaa kana waliin ta'ee saba keenya irratti yoo duulu jireenyummaan akkanaa maali jettate osoo sabni kee biyyaa du'u ani Oromoodha siin jedhaa si bira taa'ee sirratti yoo ashoofe akka caaluun jedhe san duutee dhabamutu si caala bara. Dhugaa sitti maan. Kanaafi Anaka kiyyatti ilma Oromoo tokkoo du'u sirriidha. Itoophiyaa kana kan bulchaa jiru Dr. Abiyyiidha yaa jennu. Kan dhumaa jiru kanaaf itti gaafatamaan isuma. Itti gaafatamaan isuma akkam beekutti akka yaada mataa kootiitti garuu ni yaaduma sirriidha iyyuu malee maa biyya isaan ka bulchaa jiru isa ka waraana ajajee nama ajjeesaa jiru isa kana irraa mormachuun hin danda'amu. Abiyyiin nama ajjeesaa hin jiru jedha mucaan kuni. Akkamitti Abiyyiin nama ajjeesaa hin jirre biyya ka bulchaa jiru Abiyyi miti. Yoo jedhellee amma dhaabseen siif dhaamu mucaan kuni nama dhaga'u qaba. Nama tokko yoo dhaga'u dide namni amma fakkeenyaaf ati laayivii irra baatee iyyitee namni si dhaga'u hin jiru. Keessaan yoo atumti kun mee atumti abdushuma bira dhaqi. Obboleessa kiyyaati ilma dhiiraati. Ilma Oromoo tokko dhiisi wanti kun sirraan bareedu. Du'a Oromootiin qalladin yoo ti jette sirraa fudhachuu danda'a. Garuu akka kanatti ilmi namaa nu hundi keenya iyyuu laayivii irra baanee inni kun isa kanaan rabsa inni kun isa kanaan rabsa ajjeesi bakka argitetti gorra gaafa jennu namni yaada keenya nurraa fudhachuu hin danda'u obboleessa kiyya. Wanta sii dhaamu jechuudha. Wallaaluma kiyyallee haa ta'u. Sii galee keessoodhaan wal gorfannee amma mucaa nama dhufe nuti yaada sirratti kennu. Nama maraa miti bar nuti ka ajjeesaa jedhaa jiru nama maraa miti. Nama kadhannee dadhabnee tu keessaa hin jira malee ati fakkeenyaaf amma ilma Oromoo tokko taate Abiyyii garaa keessaan daggafaa jirta. Anis Abiyyii daggafee ture Oromoodha jedhee daggafe. Yeroo har'a Abiyyiin Oromoo kutaa 11 Jimmaa ati keessatti dhalatte amma dhalataa Jimmaati. Jimmaa ati keessatti dhalatte yeroo Abiyyiin ajjeesu yeroo hidhatti guuru. Oromummaan Abiyyiin mee maal sii godhare sirna naafxanyaa deebisee yoo si ajjeesisiise kuni maal fayyada? Kanaafi nunata ajjeesan jedha nama deengadda yeroo mucaan sun rukutame akka nama tokkootitti baga rabbi si baasee dhee namni eebbise ana. Ijoolleen uummanni Oromoo irra caalaan itti gammadanii nama sirbee jira. Haa ta'u hangaafa san isa eebbise. Mucaan kun waan sanirraan sirrooyne deebi'ee kaleessa fasaamullaa nuun jedhe as bahee fasaamullaa nuun jedhe bara. Jawaar Muhammadiin isinarra gad deebisan kuni aktiivistii akka kootii feesbuuk irraa fuudhame jedhe. Mee ati dhugaa rabbii lafa kaa'i Jawaar aktiivistii ma feesbuukaati? Lakki kun ta'uu hin qabu. Ani akka yaada kiyyaatti yeroo kana Abiyyiin Jimmaaf waan godhaa jiru hin qabu. Oromoo kutaa 11 keessaayyuu akka tokkoffaatti kan dararamaa jiru Jimmaadha. Akkan beekutti akkan Jimmaa kutaa koo beekutti sii galee dhugaa dubbanna yoo ta'e. Sana miti kan na dhibee warra biyya jiru wanti sirni biyya keessa deemee hojjetamaa jiru kun sirna nafxinyaati. Sirriitti dhibbaan dhibbatti. Garuu nuti warra biyya alaa jiru kanaaf kan nuti biyyaa baane hojjetachuudhaaf. Amma namni ati beekaadha jedhee nama yaada gaarii qabu jedhee nama baay'eetu si hordofa nama baay'eetu si jala deema. Yeroo kana immoo ergaa gaarii waan boriifillee borii keetiif waan gaarii ta'u dabarfachuu qabda. Maaliif amma waata kana dhageeffadhu atis amma anaafati ani wallahi Jimma jedhee ofirraa sin qabu. Maaliif ijoollee Jimmaa kun waliin galaan yoo barbaadde isaa ammaa kana fidee si argisiisa. Nuti Jimma irraa rakkoo takka hin qabnu. Anaafi Jimma dhiiga tokko Oromoodha yoomuu addaan hin baanu. Ani waan aarii hin qabu sitti himu. Mucaan kun har'a Jawaar Muhammad har'a hin jiraataaf hin du'aa hin jiraataa fi hin bayaa isaa nurraa hin beeknu dhageeffadhu. Gurbaa kana nama kaleessa Oromoo qabsaa'e mootummaan kun hudhee osoo ajjeesuudhaaf yookaan hidha dararuudhaaf mootummaan kun pilaanii itti baafatu. Osoo Jawaar akka kaleessaa badhee jiraate kanaan dura mee wayita Jawaar badhee jiru namni Abdishaa Wallaggaatitti kana xiyyeeffannaa godhee jira hin jiru. Amma nuti wantu carraa nu murachiisee jira. Jawaar Muhammad yookaan du'a yookaan jiruu jidduu jira. Kanarratti nuti nama Oromoo irratti dubbatu eenyumaafuu rahmatan goonu. Maaliif Oromummaan kun soba waan jedhu bakka nu shakkisiisee beeyta. Jawaariin kun wallahi guyyaa takka mee Jawaarii Jimma maqaadhaan argite. Jawaarii guyyaa takka sheekolee hayyoota Jimmaa diqqeessu argite. Jawaarii guyyaa takka Harargee diqqeessu argite. Jawaarii guyyaa takka Baalee diqqeessu argite. Hunda isaa hin jaalata. Maaliif har'a nama kana kabajaa dhaba mucaan kun? Osoo inni hidhaa keessa jiru. Osoo mootummaan kun albee isatti qaratu. Kanatu nu aarse obboleessa kiyya waan biraatii miti. Kanatu diqqoo isii nama kanatti osoo Oromoon du'aa jirtu Oromootti qallatu kana tarkaanfii irra fudhadhaa nama jechisiisaa. Garuu innis ammoo badii tokko eeganam tokko mastanqaqaa takka si kennee sitti dhufeetu si doorsisee akka carraa taatee rabbiin guyyaan keen kenneefuu yoo si baase wanni kun waan narraa dhaabatuu miti. Anamma xilaata bitadhee jira xilaanni kiyya kun haga gaafa an baduutitti na hordofa jedhee nam tokko silaa ufuma isaatiyyuu haasaa gabaabsee waan gaarii yooma Abiyyi illee daggafe yooma Abiyyi daggafu qofa dubbachuu qabe malee nama Oromoo ka du'aa jiru Abiyyiin ajjeesaan jiru nama Oromoo badaa jiru Abiyyiin balleessaan jiru jechuun isaa
wallahi ana biyyiif inni garaagarummaa takkanaan qaban amma oromoon abiyyi osoo argeen ajjeesamuun dhiisa jettati. Nama biraa dhiisi abbaan fedhe dhiisu maaliif ilma oromootu dhumaa jira amma Abdishaalleen sana si jala akkasuma abdishaallee bifuma saniin qabadhu namni nama ajjeesaa jiru abiyyi miti jaa mucaan afaan guuttatee bar maal jettati mee kana maal jetta namni nama ajjeesaa jiru abiyyi biyya san tayyibee nu bulchaa jira maqaa isaatiin du'aa jirra kanu gaafa abiyyi miti inni jedhu kana nama biraa lafa nuu kaa'uu qaba. Abiyyiin harkaan qabee ajjeesuu eegumoo an akka yaada kiyyaatti abiyyiin harkaan qabee waraanee yookaan xiyyiitiin dhahee ajjeesuu baatullee kan ajjeesaa jiru waraana inni itti ergeedha. Waraana inni itti erge yaa dhugaa dubbadhu akkasitti dhugamatu bareeda beekam. Kanaaf nu mucaa kanatti aarre malee akka kaleessaa jawar badhee jiraatee jawaraa hidhamu jawaraa baduu rakkoon qabu. Wanni isaan jedhan martuu ta'ee jawar hidhame. Kanaaf nutis warra jawaaritti qabsaa'u bakka jirruutti qabsoofnee balleessina innee wanni uummanni Oromoo lafaa ka'ee kanaafi oromummaan hin jiru bakka jirrutti nuti wal balleessuu qaba. Nama Oromoo ta'een waliin dhaabate waliin kan faallaa ta'e abbama fedhe haa ta'u wal balleessaa deemna waan jedhu uummanni Oromoo garasitti deemaa jira. Kanaafi isin akkuma ati jette yoo danda'ame isa gorsa. Yookaan yanaa miti isarra rakkoon gaya sii galee. Kanaaf mucaan kun amma keessattuu xilaata qaba. Akkuma argite dheengadda dubbii sobaa osoo hin ta'in qabatamaan akka carraa rabbi godhee miliisee ijoollee san harkaa isa baase. Yookaan kana caala miidhamuu danda'a sii galee. Kanaafi baga baatee wanni jennee eebbifnuuf oromummaa yoo qabaate waan dalagaa jiru kan irraa asirraa ufi garuu inni irraa asirraa mitiyyuu fasaamullaa nuun jedhe as bahee fasaamullaa jawaariin feesbuuk irraa fiddan aktiivistii akka kootiiti jedha. Barabboo jawaari yuunivarsiitii keessatti baratee nama mindaa baatitti kuma meeqa nyaatutu saba isaatti jedhee har'a qilintoo ciisaa jira. Mee ati kanarratti simattuu maaltu dhagaa? Nuti raayyaa akkanas beekennatti jaallanna. Ahmad Diiniin akkasi. Ijoollee Jimmaa akkasi. Kuni jimmummaa bakka bu'u gurbaan kun isii galee kanaafi amma waan akkanaa of eeggannoo barbaachisaa jechuu barbaadeetti gabaabsii irraa bahi yaada kee xumuradhu achumaan irraa bahi diimaa wattu. Okay, yaada koo xumura amma yaadni wanta ati dubbataa jirtu sirriidha haa ta'u hin fudhanna waa'ee oromummaatiif dubbatta yoo ta'e gandummaa malee. Ani wallahi jimmaan akkanan seetitti jaaladha. Nama takka jibbaa irraa hin qabu. Maa jimma maal Oromoo miti? Ani Oromummaa fi malee jimma arsii wanni jedhu hin jiru. Kanaafi akkasitti fudhatuun bareeda. Yaada kee xumuradhu achumaan irraa baafadhu. Okay, asumatti dhaabaa waa'ee Abdushaa kana atis ol baatee keessoodha yoo danda'ame gorsii amma dandeessu dhaqaa dhahaa minaamin gaafa jettu amma as keessatti kutaadhaan wal qooddee ilmaan Oromoo ijoollee miskiinatu dhumaa jira. Beekaan dhumaa hin jiru. Kan akka keetii laayivii irraa iyyuu gurguddaan amma yoo fakkeenya fudhatte dheengadda Abdushaa qofa qabani miti. Miskiina ijoolleen hoolaatu jira. Jimmaan keessa Arsii ijoollee kutaa 11 keessa gowwaa kan waa takka hin beeknetu jira. Nama dalagaa hin qabne dalagaa barbaacha karaarra yaa'aru kuulloodha jechuudhaan kaan gadaboodha jedhanii warreebaa jiru. Waan kana irratti hojjetu kuni badaadha. Kuni waan akkasii keessa hin jiru. Nama calleedhee karaa deemu jimmaati kuulloodhanii kan nama rukutan kuni kokkoffaa faarummaadha wallaalummaadha. Wanni akkasii hin dalagu. Nu nama diqqeessaa jiru argaa jirra. Malee kuni sirrii miti. Kuni fudhatama hin qabu bakka kamittu. Fudhatama hin qabu kun. Waan akkanaa irratti ijoollee dhowwaa waa'ee Abdushaa irrattis deemaa dhahaa wanta akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Yoo sirrateen sirreessina gorfannee kan keenya Oromoodhaan illee Oromoo miti hin jedhin afaan Oromoo siin dubbataa jira Oromoodha waan ta'eef gaaf namni nama ajjeesuu dhufumu akka du'us beekuu qaba. Mucaa kanarratti yoo dandeesse Oromoo akka keetiitti afaan kee dubbata gorfadhu laayivii irra baatee isa kan obbolummaan si himaa. Waan Oromoo walitti ijaaru waan Oromoo harkasii mataasii walitti qabu dubbadhu amma dubbatte dhugaa dubbadhu bakka. Malee waan akkasii deemaa reebaa ajandaa akkana irratti fudhadhaan hin ta'uu galatoomi ulfaadhu. Hayyee fayyaa ta'e irraa baafadhu achiin irraa bahi. Akkana daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo har'a carraa isinii kennee jira waa'ee mucaa kanaa irratti kanaaf invaayitii ergee amma nama tokko abbaa carraa rabbi seensisee nama takka irraa hin fuudha. Achi booda mata duree wayii waa'ee haasaa kaleessa Profeesar Maraaraa isaan dubbatan irraa xiqqoo wayii tuqee irraa bahee gabaabsuu barbaada. Kanaafi waa'ee mucaa kanaa ani akka kiyyatti warri mucaa kana profaayilii irra kaatee ati goota ati hayyuu jedhee rakkootti oofaa jiru kuni nama isa ajjeesuu barbaadu. Dhugaa isinitti himaan nama isa balleessuudhaaf qophii irra jiru keessaa tokko jarri sun. Kanaaf an akka nama kiyyaatti akka nama tokkootitti mucaasan ufii kiyya osoo jiraadde Abdishaan dhiisu dhugaa isinitti himaan. Wallaahi billaahi ollaa kiyya osoo inni jiraate hin dhiisu. Maaliifi nama akka malee itti aariyan. Maaliif inni akkamitti galgala galama dhufee nama keenya ka hidhamee hidhaa qilintoo shamaa jiru kanarratti qallada baay'ee nama aarsaa. Kanaaf akkuma jedhame ijoolleen walitti dhiyaatan. Gorsa Abiyyi daggafuu mirga qaba dhibbaan dhibbatti.
garuu uummata Oromoo du'aa jiru kanarratti ka ajjeesaa jiru Abiyyii miti ka balleessaa jiru Abiyyii miti ka nama akkana godhaa jiru Abiyyii miti ka jedhu kana abbaan maan fedhee isarraan fudhatu kana sila eenyutu irraa fudhata eenyutu isa jalaa dhagaa ammoo kana ani hayyoota kiyyaaf dubbadha ani hayyuu jimmaatiif dubbadha ani beekaa jimmaatiif naayi hayyuu jimmaa wayiituu bakka isaan bu'u lakkoofsa tokkoon erginaa invaayitii ergadha invaayitii ergaa nam tokko qofa barbaadaa carraa takka nama takkaa kennee jedha invaayitii ergadha nam tokko kanaafi uf eeggannoo isa dhumaa itti meera innis bakka bayee bakka galutti uf eeggachuu qaba kuni dhugaadha maaliifi Oromoon osoo ummanni keenya akkana du'u osoo imaama keenya bakka arganitti sheekolee ajjeesan osoo haadha daa'ima ajjeesan osoo dubartii ajjeesan wallahi billahi namni garaa waliilaaf hin jiru kanaafi invaayitii ergadhuu nam tokko carraa takka isinii kenna lakkoofsaa miti si ergee jira deeffadhume kanaaf Oromootiyyaa hundi keessan waan akkanaa kanarratti namni mucaa sanitti dhiyaatan warri goota jettanii isa faarsitan kun gorsuu qabdan Jawaar eenyumaan tu'ine jiran Jawaar eenyumarraayyuu haqa qaba Jawaar eenyumarraayyuu dhugaa qaba ati yoo Oromoo taate dhugatti sa'atii kanatti saba kanaa quuqabuu qabda saba kanaa yaadda'uu qabda saba kanaa gadduu qabda malee achi tartee haizoo inni ajjeesaan jiru inni balleessaan jiru inni oma takkaa godhaan jiru jechuun baay'ee dogoggora guddaadha kanaafi dogoggora akkanaa kanarraa uf sirreessuun isaa barbaachisaadha si ergee jira misira si ergee jira dileet ta'ee jira si bira dhufe deebisnee si ergee araar amma si ergee ture kanaaf akkasii namni tokko invaayitii yoo ergattan isin seensisa kanaaf yaadni kiyya kana fakkaata ka biraa waa'ee kaleessa Profeesar Mararaan Guddinaa dubbatan Profeesar Mararaan kaleessa baay'ee galatoomaa isiniin jenna hayyuu kenna jaalatamaa kabajamaa Doktor Mararaa Guddinaa Profeesar Mararaa Guddinaa waan baay'ee nama boonsu galatoomaa ulfaadhaa rabbiin isin haa tiisu wanni kaleessa Profeesar Mararaan dhufee OMN irratti dubbate wallahi waan qaraa nama qabbaneessu waanuma jiru lafa kaa'ee rakkoo biyya san keessatti deemaa jiru waan ummata keenya irra gahaa jiru akkaataa ummanni sun itti jiru hunda isaanii lafa kaa'an galatoomaa ulfaadhaa galanni keessa yoomuun badinii Dr. Profeesar Mararaan Guddinaa kuni Abiyyimaan Ahmad kuni osoo Profeesar Mararaa Guddinaa kana jalaa dhaga'ee matammaan isaa wallahi isaafis furmaata jedhee yaadaan maaliifi namni kuni haasofni inni dubbatu guutuun keessatti waan qunna garii qabu qofa mootummaafis waan ta'u ummata Oromootiifis waan ta'u nama jechuun akkana bakka isinii ergee jira bar isinii ergee jira si erguu hin danda'u si na biran aadii na jalaan qabdu si erguu hin danda'u kanaafi Profeesar Mararaan kunoo si ergee jira Oromticha caffee ka jedhu kana si ergee deebisi Umar Hussein yaa baay'ee ergatte yoo kun seene gosh kanaafi Mararaa Guddinaa galata guddaa qabaa baay'ee namatti akkana bakka saba isaati yoo qabsaayan akkana halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa mucaa tokko irraa haasoo jirta obboleessa kiyya galatoomii jiraadhu umriin nuuf dheeradhu baay'is jaalanna waa'ee Abdishaa Wallaggaa kana kaleessa isaa arginaaniin xiqqoo isii natti dhagaameetuma sanumaa fi yaada ummataas fuudhuu barbaadee kanaaf invaayitii isinii ergu jira mee yaada kee gaggabaabsiitiniin maal jetta waa'ee mucaa kanaa irratti mee mucaan kun baay'ee haaseessaadha baay'ee fokkisaadha baay'ee waan dhaggeeffatamu maluhu miti ani baay'ee si jala sin deemu giriin sagalee isaa gwaan dhagoo yaada isaa gwaan laalu namni tokko silaa hamma tokko bal'ina jala deemaa yaani ummata quuqama qabu soo ta'ee haqa jala deemaa eenyu haqa takattalaa jala kan deemu ani dhalataa wallooti isaa fi nama akka isaa baay'een balaaleffadha dhibbatti
yookaan immoo itti affallattii yaada jedhuun qaba. Namni tokko biyya keenya keessa amma akka Oromiyaa bal'inaatiinis akka Walloottis namni nurraa wareegame nama ijaan wal beeknu nama dhaloota keenyaati akka saba keenyaatti sabaaf quuqamaa qabu fixuu jiran nu ka'aniiti. Kuni namni tokko lubbuun duratti akkuma shari'aa islaamaatti amma lubbuun tokko haqaan maleetti darbuurra samii fi dachee caccabuu wayya jedhanii. Garuu namni kuni quuqama sabaa Abiy Ahmad amma silaa namni nu fixuu jiru namni nu ficiisuu jiru isuma wama isa biraa murtiin murteeffame achirraa hojii rooshuu jiranii. Akkamitti namni kun akkamitti yaani hamma tokko haqa jalan deemne yookaan immoo namni dhumuuru kuni waa shimbirroo mihi waa tatiisaa miti akkamitti quuqama hin qabne yaada jiru yaani kanatu na quuqa kanatu na dhukkubsa gwaan isa baay'ee dhagahee akkasuma mucaan tokkollee ni juma Facebook isaa danqara ilma walloo waan jedhu kan yaani arraba ilma namaarraa fokkisaa ta'e kan saawaanuun arrabsamne kan nama arrabsuun jiru Jawaar Muhammad amma obboleessa keenya akkasumas kan haqaa dhaabbatu lammii hunda ka dubbatuutuun isa yeroo hunda yaani oggaa Oromoorra rakkinni duraan Oromoo balaaleffatanii ka gootota keenya ammoo garagalanii oggaa isaan wayitaan ammoo akka haala gaddaatiin nutti mul'atan oggaa tokko tokko kana agarra. Wanni akkasii kuni baramuu qaba. Diinni yoomuu diina nama ajjeesanii gallaba nama ajjeesanii subii nama wajjin taaziyaa dhufuu jedhama. Wanni akkasii kuni ani osoo akka kiyyaa osoo na bira jiraate anis amma jiraataa Saudi Arabiyaatti. Osoo yaanii dandeettii qabaadhee bira jiraadhe yookaan immoo rabbi wal naqunnamsiisee takkaayisumaa dabartii takkaayisumaa takkaanumaaf jechuudha. Baay'een dhukkuba isarraa qaba. Hayli manii dhukkubsadheera maddii isaa bichaa mi'eema nama 3 kan hin beeku. Isa shurrubbee jedhaniin ijoolleen kuni dhugaa Abiy Ahmad amma haqaan bushuu jira je'ee namni yoo dhugaa jala kan deemu lubbuun nama ajjeefamtee gadi gatamte bowwaatti ajjeefamtee wayaa shafanamtee bira darbamti kun dhukkubu nama dhukkubu osoo amma abbaa fedhaa deeggaru abbaa fedha jala haa deemu. Yaa sirriidha. Nama dhukkuba dhugaa diititti nama dhukkuba mee dhaamsa achumaan isaafis dhaamii ummata Oromootiifis dhaamsa dhaami mee isaafis maal jettaanii mucaa kanaaf dhaamsa isaa maal dhaamtamee akka Oromoo tokkootitti akkam ta'ii jettaan mee akkam jettee dhaamtaaf? Ani isaan yani isaafi fakkaataa isaa hedduu jira nama akkasaa kanaaf yani waan isa fakkaatuun hamma fedhe ta'u hamma fedhe nu nyaatu hamma fedhe gadi nu cafacafu yoomuu huganaa oli biqiin jenna rahmata rabbii irraa hin murannu garaadha garuu gaafa san isinuma kana gaafa isinis sinuma jijjiirra yani gaafa san akka nama gizee quuqama qabu tokko akka hin jijjiiramne akkuma gaararraa yoo biyyattan biyya keenya keessatti oggaa baala tokko baala diimaarra korte baaluma diimaa fakkaattee oggaa gurraacharra korte gurraachuun fakkaattee akka akkas hin taane gaafasis akkuma sanitti dhaabbannaa akka dhibbatti isin balaaleffannu akkuma amma isin balaaleffannu kana garuu akka kunis hin fageessu Abiy Ahmad amma fedhe deemu fageenyan qabu kufuuf deema osoo ammuma kana ogguma amma rakkina kee jiru kana nu wajjin rakkattanii yani yaada keessan nurra dhaabdanii yaada amma itti jirtan kanarraa garagaltanii gara ummataatti gara haqaatti garuma haqaas deebi'aa jennaan jedhaan akkanii obboleessa tokkootti dhaamaa fi ummata keenyaan ammoo keessaa ijoollee waan kana daladde baay'een galateeffadhaa ammallee nama akkasaadhaa fi isa yoo kan agartanii waan tokko irraa nu mul'isa duggurra irraa kutuu ta'e yookaan harka irraa muruu akka waan kana ofirratti argee qeeroon irra godhe jee ofirratti mul'isu yaani ofirratti yaadatee ummata kana dura yaadaan yaada fofokkataan duran dhaabbanne yaada jechuun qaba jabaadhaan jaan qeeroo hunda jirtuuni nama akkana nurraa sattara akkuma goota keenya meeqaatamtu hidhaa kee jira meeqaatamtu ajjeesan deengaddama walloo biyya kiyya keessa harxummaa anima dhalataa harxummaatiin obboleeyyan lama mana tokko keessatti yookaan bakka tokko keessatti ajjeesan subii gaafa takka acha marsanii bulanii makiinaa gara meeqaan bu'anii wattaadarri liyyuu hallii uummata amaaraadhaa kan saroota Abiy Ahmad jechaadha. Kun isaan dhukubu mucaan tokko amma kanama akka isaa tokko jira sunis harxummama jedha garuu immoo kana gwaa gaafattee yaadni deemuun haqaan hin deema jedha haqni deemuun kun kanatuun haqa namni tokko dhumuu yookaan namni tokko ajjeefamuutuun haqa yaada jedhu silaan waan qabaa garuu isin irratti hin dheeressu atilis baay'ee galatoomii baay'ee si jaaladha uummata keenya haqarratti akka wal gargaarru haqaan akka yaanu baay'ee galatoomaadhaatis ammoo rabbi kan kana caalaa si haa jaalatu siin jaa jijjiradhu fayyaa ta'e galatoomii walloo keenya nagaan jiraadhu ayyee fayyaa naa ta'e. Baay'ee bareedaadha mee ilaala yaada isaa kana baay'ee bareedaadha kanaaf akka inni jedhaa jiru namni hunduu argaa jirtanii namni Oromoo ta'ee ilaala hundi isaa mee ilaala saba Oromootii quuqama namni maaliif Oromummaa keessanii amanuu qabdan jiran Oromoo ta'ee amma wallaahi laziimani an dharan deeggaru jiran
Jawaar Muhammadin jaaladha nasbe irraa jaaladha yoo Jawaar Muhammad bakka biyyi kana dhufee Oromoo ajjeese wajjin hin dhaabadhu osoo balaan rabbii buute abadan waan Jawaar bor ta'uu beeyna hin beeynu rabbiin isa baasee Oromoo Itoophiyaa carraa bulchuu argateetiniin akka abiyyi kanatti yoo Jawaar Oromoo ajjeese wallaahi waliin hin dhaabadhu rabbii kiyya kakadha abiyyi tokko jedhee namni faarsaa ture nuyi namni abiyyi hin faarsin hin jiru barsoo baakun kanaafi akkasitti kana beeytanii osoo nuu sirrattanii bareeda isiniin jenna xilaata taanee akka bineensaa wal adamsuun bakka jirutti namni wal barbaaduun kanaafi wasirreessuun ufsirreessuun baay'ee barbaachisaadha jedha galatooma warri yaada nuu kennaa jirtan hundi keessanuu kanaaf waa'ee Profeesar Maraaraa Guddinaa jechuun nama sila Abiyyi Ahmad haasaa isaa fudhatee biyya san bulchuu qabu gorsa Abiyyi Ahmad namni ta'uu qabu sila Profeesar Maraaraa Guddinaa ta'uu qaba jiran Daani'eel Kibriitii miti namni kuni Abiyyi kanaafis nama carraa qabu mee Ahmaddiin Jamiil kana invaayitii sii deebisa hin qabdu ati na jala sii deebisuu hin danda'u aadii na jala hin jirtu kanaafi yaa Oromoo tokkummaa haa jabeessinu sabuma keessantu sinii caala Abiyyiin osoo homa fedhee ta'e mootummaadha biyya san bulcha hin tara biyya san hin bulcha hin tara kanaaf nuti wanni Oromoo waliin dhaabannuuf yoo du'es Oromoon na awwaala yoo bades Oromoon na awwaala wallaahi laziim dhugarra dhaabbataa jira namni dhugaan kee kun sirrii miti naan jettan suni dhugaan sirriidha ka jettan yoo kanama ajjeesuu kun karaa sirrii ta'e ani nama ajjeesu wajjin dhaabadhu ani nama ajjeesu waliin hin dhaabadhu siif ergee jira nama ajjeesu waliin hin dhaabadhu halo hello afne salaam alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ifaa ibsadhu kaamee mee warra abdishaa deeggarumoo warra saba Oromoo waliin dhaabatu kaamee yaada amma waa'ee mucaa saniitii fi beeyta wanni invaayitii namaa ergaa jiruu fi nam tokko yaada namaa dhaga'uun barbaachisaadha ana qofa osoo hin ta'in sabni Oromoo kun waa'ee mucaa sanii waan dubbata ka jedhu carraa isinii kennu jira mee maal jettaati deeggaraa isaati moo ummata Oromoo waliin warra jiru mee yaada kee gaggabaabsiinuu ibsa. Injirriidha beektaaf niyyee maal barbaachisa beektaa irra caalatti dhugaarra deemuu barbaachisaa dhugaan sun immoo eessa jirti yoo jenne namni hunduu jechuudha daa'imni kan hidhatellee dhugaa sun ni argaa. Dhugaan sun bakka jirtu uummata Oromoo bira jirti namni kun immoo nama uummata Oromootiin faallaa deemu akkamitti fakkeenya Oromoo jennee deeggarra reete fakkeenya yoo kana jettu kana keessoo kiyya haafi maal akka ta'e min beekaani. Halo. Haasa hin dhaga'ama sagaleen kee hin dhaga'ama itti fufeeti. Laagaa jirtaan ta'e waan dhageenya isaa beektaa shabakaa waan. Laa sirriitti dhaga'ama sima dhageeffachuu jiraate yaada kee itti fufe waan uummanni si dhageeffatuuf. Mucaan kun dheengaddalee beektaa waan lubbuu rabbi isa baase baga rabbi isa baase ammallee borullee jechuudha baga rabbi si baase jennaan malee akka duutu hin jennuuni. Haa ta'u namni immoo erga guyyaa tokko waa balleesse badiin kiyya kuni maali jedhee beektaa of laaluu qaba erga of ilaaliin immoo irra deebi'ee fakkeenya eda mucaan kun nu arrabsaa ture Jawaariin hayyuu kenna jechuudha nama halo shabakaa isaattu rakkoo qaba. Kanaafi intarneetni isaa rakkoo waan qabuuf irraa baasee jira. Waayifaa isaattu rakkoo qabaan dhageessisuu sagaleen isaan ciccita. Yeroo biraa haa ta'u siin jennaa habiibii kennaa. Kanaafi Maraaraan Guddinaa nama yeroo Tigraayis yeroo mangistuun biyya bulchus dhaqqabeedha. Warri agrii ergitan isin baasa bilookii isin godhaa. Agriin ergina. Kanaafi Profeesar Maraaraa Guddinaa galatoonfachuu qabna. Ammallee haa ulfaatu waan Abiyyiifis ta'u waan uummata Oromootiifis ta'u kaleessa dubbataa ture. Abiyyiinis waan Profeesar Maraaraan guddate kana irraa hubatee uf eeggannoodhaan biyya isaan gara tokkotti deebisuu qaba malee akka amma itti fufe kanatti yoo kadeemu taate isaafis hin ta'u. Isas hin balleessa biyya sanis hin balleessa. Kanuma Dr. Maraaraan nama dhugumatti Abiyyii gorsaa ta'ee Abiyyii gorsuu qabuudha malee nama sila badhetti dhiibameetiniin akka amma cokkonamaatiniin gidirfamaa dhiibamaa jiru kanaa miti sila nama akkasii ta'uu hin qabu wallaahi gorsaa Abiyyii ta'uu qaba ture isa namni biyya san qajeelu isa namni biyya san kara tokkotti oofuu danda'u namni biyya san kallattitti qajeelchee sila akka Abiyyiin kun ilma namaa kana dachirraan balleessine akka ilmaan Oromoo kun hin dhumne namni godhuu danda'u
Profeesar Mararaa Guddinaati. Haasaa isaa kaleessaa keessatti wanni inni dubbate haasaa madaalawaadha. Mootummaafis uummata keenya uummata Oromootiifis waan barbaachisaa dubbatee uummanni keenya jajjabaadha. Biyya keessa warri jirtan qabsoon akka malee haa jabaatu. Hundi keessan wal fakkaattanii tokkummaa yoo hin deemin wal harcaafnee naannoon tokko qabsoo naannoon tokko yoo kawanni jedhu taate kuni ugurii nuun hin ga'u. Kuni uummata akka deewanni nuun fidu tabbata akka nu baasuu hin danda'u ugurta akka nu sochoosuu hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo iddoo jirtan maratti jajjabaadhaa isiniin jedha. Kanumaa haasofni kiyya kaarraa waan baay'ee isinii qabadhee hin dhufne. Invaayitii isinii ergaa invaayitii. Nama takka ergee jira bakka xumuraa jira irraa baya yoo akka carraa ta'ee si ergee jira yoo si bira ga'ee yaada kee ibsattee ani xumuree gara kiyyaa irraa bahuu barbaada bakka aganarra isin keessummeessuu hin danda'u sagantaa kiyya gara xumuraatitti deema. Kanaaf wal gorsa yookaan dubbiin baduuf deema isiniin jechuu barbaadeeti. Invite. Nama ergeera mee yoo namni namatu na ergee fi achi yoonni intarneeta tura koo qaba si'a nama tokko intarneetni isaa tafee biran ga'u yaa intarneeta. Umar Kaasim sagalee waan baay'ee nama erguuf Umarii kana ergee yoo Umar carraan si seensise seenii Umar siif ergee jira yoo si bira ga'e seenii xumuruudhaaf. Yoo ni turkiin kee dalage jechuudha intarneetni kee yoo dalage si ergee jira. Jira Arsii kunoo na fudhateera. Halloo. Dhaga'amaami? Dhaga'ama dubbadhu mee ni turkii kee tura. Amma dhaga'ama na fakkaata. Okay, amma dhaga'amuun oolu sirri dhaga'ama? Hin dhaga'ama yaada kee haasa'i wayita yoo hin dhaga'amin anas hima haasa'i hin dhaga'ama. Tole hin dhaga'ama taanaan yaadni kiyya beektaa wanta baay'is dubbachuun barbaadu. Tokko yaadni waa'ee mucaa Abdishaa ittisanii. Ani beektaa mucaa saniin tuffadhaa dhugaa sitti muudhaaf ani silaa nama asirratti waa'ee isaa haasa'u miti dhugaa sitti hime akka nama tokkootitti tuffii isaarraa kan ka'e jechuudha. Namoonni baay'een na beekus hin oolanii. Atis na beektaa jedhee yaadaan hojjetaa moo'ikaa fiilmiiti. Yeroo tokko yoo ilaalu waa'ee aanolee irratti hojjetaan ture. Ijoollee waan akkanaa dalagan kana hogguu ilaalu yeroo ija isaan banatu didan kanatu na ajaa'ibaa beektaa. Namni tokko ijji isaa yoo miidhame yeroo tokko gara mana yaalaa deema yookiin qorsa argata. Namni kun ammoo qorsa sammuudhaa hogguu argatuu dhabu yeroo namaa ifutti yoo ifaa isaan dhaban baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Maaliidhaa fi mucaa kana dhiyootan hogguun argu natumanii akkana na godhanii rabbumaa abbayi malee jedhaa beektaa. Hoggaa isa wajjin deemu warra akkas Ameerikaa taa'ee ummata keenya irratti daba hojjetaatiin shiroo ummata keenyaan sobanii nyaatan isaan deeggaru sanniin hogguu argu
ani beektaa sila waa'ee jara kanaatu haasa'uma dhiisaa jedha namni yaadu. Sima kana fa'aa yeroo baay'ee si hordofa dubbachuu dhabu malee numa si hordofa. Osoo dubbachuu baate waan nama akkanaa nama qocoloo akkanaa kanneen warri qomocee wajjin ta'eetiin namaan lolu kana yookiin namaan mormu kana osoo dubbatuu baatanii jedhaa beektaa akka sammuu kiyyaatitti. Maaliif yoo siin jedhe warri isa dhageeffatu warri isa hordofu osoo jalaa bahe nama akkanaa kana. In dhaabata namni sun waan kijiboo dhabe. Ni tuffatamaa jechuudha. Dubbataa yaalaa jallisuun salphisuudha. Garuu nama akkasiisan hogguu qabde akka aatii ijoollee ofii lammata akka jabbiin hoosifne gaadiidhaan sossodaachiftee babbaf gootu osoo hin taane hin madeessita. Sirriin madeessita beektaa qaqqabdee. Lammata deebi'ee madaasan yaadata. Madaasan hogguu yaadate waan kijibuuf waan dubbatu irratti madaasan tutti mul'ata jechuudha akka mucaa nama walloodhaa dubbate sana. Namni odoo sammuu qabaate an dhugaa sitti muudhaaf namni baay'ee ayitiin na beekan jedhee yaada gaafa walloo irratti dhiibbaan gaatiin ture mallaqaan deeggaraa ture nama dhaabbataa ture. An xiqqaattullee dhiibbaadhaan kan biyya sanii dhufne. Ammas akkasumatti jirra jechuudha. Akkasitti jirra. Mootummaa kana namni faanaa deemu nama sammuu hin qabne. Mee ka Jawaarii dhamuu dhiise. Jawaari mee jibba isaaniitiifuyyuu haa itti roorrisanii jalqaba dura. Namni Haacaaluun du'ee waan Haacaaluun du'eef hin beekin illee mee dhiisan. Haacaaluu nama shaayii naa bitaa makiinaa na yaabbisaa ture. Haacaaluu gaafa ajjeesan ebaluu ajjeesuu wallaalan irratti mee namni kun homaan beekne jettee dhiisuu dandeetta. I think gaafa Haacaaluun Finfinnee keessatti Haacaaluu sajjeefne Jawaariin qofa nuuf jedhanii isaan haasa'anii namni kun sammuu isaanii jijjiirata. Sammuun isaa kun beektaa ni jijjiirama jedhee yaadaa ture. Kan har'a sammuu kana jijjiiratin namni kun inumaan jijjiiratu. Garuu isin wanti gochuu qabdani. Kanarratti sii dhaaba. Nama qocoloo akkanaa tana waa'ee isiin kaasina. Akka jabeennaatti fakkaata yoo waa'ee isiin kaasina. Naayina nama asirratti dhugaa rabbii waa'ee isaa wanni kaasee fi isa jajuuf osoo hin taane mucaan kun nasbee dhabuuf deemaa jira beektaa obboleessa kiyya. Du'uudhaaf deemaa jira. Dheengadda kasilaa du'u rabbiin isa baase. Rabbiin isa baasee akkuma ati jettee waan sanirraa hin baranne as deebi'ee uummata Oromoo diqqeessaa jira. Ani du'arraa dhaabbadhu guyyaa si eeggataa warri dheengadda rakkoo kana sirra raawwate sitti deemaa jiraa fi malee ani dhugaa sitti man tuffadha jandaa godhee jira kanarraa naasawan. Baatii fufaa yoo fudhatte irraa naasawu. Ani abiyyii qofarra ijjitiyya. Haa ta'u mucaan kun nasbee dhabuuf deema. Mucaan kun wanni tokko wanni beekuu qabu mucaan kun diqqeenna isaa laallee tuffachuu osoo hin taane du'uudhaaf deema. Jechi inni dubbatu jecha nasbee isaa balleessu waan ta'eef ajandaa godhee har'a invaayitii ergee yaada uummataa waan fuudhaa jiruuf kanaaf malee dhugaa rabbii nama isa godhee isarraa haasa'uufi miti akkanuma asumaan tanallee na hubadhu. Sirriidha yaadni kee bara naagalee jira namni kun yoo achi ka biyya jiru san dadhabe kaasii kana ammoo boru keessaa kutuun dadhabu jechaan kan kee sirriidha. Kanaaf anis sanis achumaan sitti meera osii galee ta'e nama akkanaa kana yoo dafee deebi'ate gorsu yoo dide ammoo yoo qaban madeessu. Madaa jabaa madeessuudha jechuudha. Dobbiin bari odoo itti deemtu akka malee si gubde safara sana oguu deemtu bar dobbi jira eeggadhaa jettaami lubbuun tanteen beeyti waan ta'eef iddootti. Kanaaf sun akkasiin. Sanumaan atuyyuu fixxe waa'ee Doktor Mararaa tokkos si'aanuu barbaada. Ayyee itti aani. Doktor Mararaa, Profeesar Mararaa Guddinaa nama dargii irraa kaasee hanga wayyaaneedhaa dhufee wayyaan irraa kaasee hanga Hayilamaaraam dhufee Hayilamaaraam irraa kaasee Hayilamaaraamii hanga tokkoo fi bulcheera waan ta'eef inni illee ni dhaama maqaa beekte hanga paartii amma bilisiginnaa paartii badhaadhaa kanatti eegalee jechuudha. Annama kana bara 1997 irraa yeroo inni filannoo darbeeti yeroo san Jawaar kana yoo saniin duran beeku ture. Jawaariin filannoon irraa deebi'u jedhanii yeroo isaan haasanuyyuu gurbattii takkatu akkana godha jedhanii yeroo isaan haasaan dhagaa beektan yeroo san irraa Jawaar namni Jawaar jedhamu kun ni jira jedhee yeroo san irraa yaadu jalqabe jechuudha. I think amma bara 1997 jechuun amata 13 natti fakkaata. 15 waggaa 15 akkasii yeroo san irraa beekee jechuudha. Maaliif Profeesar Mararaa Guddinaa jechuun nama dhiirummaadhaan afoo dhaabbatee nabeetta mallazinnaan bara tokko faa nabeetta yeroo ijoollummaadhaa jennaan an barataa yeroo barannu san nabeetta an barataa ciccima malee barataa kiskisii akka ta'etti tanan beeku jedhee nama deebisaa fi nama ofitti amantummaadhaan waan dubbaturraan saalfanne jechuudha.
Ani sajaletti yeroo sanne nama maatii saddeet wajjin nuyidhaa turan akkamitti saddeet gartan jedhanii kontuma waan jedhamu tokko namni beektaa nurratti ijaaramanii jechuudha. Ani nama haqaaf dubbate yeroo kamuu faanaa du'a. Ati haqaaf dubbatte taanaani haqa keetiif si faanaa dhaabbata. Jawaar haqaaf dubbataa mi haqaaf faanaa iyyuu jirra bara haqaaf waan osoo inni waan daba uummata Oromoo irratti ta'u dalaga ta'e namni kamuu isa jaalatu. Nama osoo hin taane kaayyoo namni qabatuun maal qabatee deema jooppiin nama kanaa akkami akkasiin nama deeggara malee namni calliseetuma beektaa kan nama deeggaruu miti warri yaan isaanii hin galiin yookiin namni kun waan arsiidhaa baheef irratti duulan kuni sammuun isaanii beektaa warra sammuu rasti ta'eetiin akka ittiin sammuu isaanii kana haaromsan appilikeeshinii vaayireesiin caaname mataa keessatti warra qabate jechuudha. Kanaaf Profeesar Mararaa Guddinaadhaa har'a yoo taayyeen tokko laalu beektaa yeroo inni saqee barreessu rabbii jedhi namni galaana haroo caala jedheetiin namni dubbatullee jira jedheetuma kolfee bira dhufe beektaa. Kama isaanillee kama isattuu si erge jedhee. Maaliif namni kun nama cimaadha. Nama Itoophiyaa tanaa miti nama Afrikaa bira dhufe addunyaadhaatiif osoo gadi qabuu baatanii sirna biyya teenyaa san keessatti beektaa. Yoo aangoo qabatuudhaaf deemanii uummata sheluu yoo gaafa aangoo qabatan ammoo uummata dullaadhaan ari'uudha kan isaan beekan kana. Kanaan